جاكنا جاكنا يسلم بوين أرجع لونه خيا بوين أوكي أيه مي هرر جدا لونه خيا سنجي هرر جدا لونه خيا والله قويته سنتيا هيردا بيجو هيا نبابته ويجو جنبيا أروميا أرومو ويمالي بما هاني فيا أروميا أرومو ويمالي بما هاني فيا Akkuma beekamu booyaadota taajinaydii abbaan qabeenyaa kan makina shan isin erga kuni sagalee ta'e tana taate maduro jette san jechammaati jette kan akkuma harkatti garaa nyaattee jechuu dubbiin san akkasitti isii tana bira bakka isiin tana rabu qaate ummata san naa dhaqqabu qabaa jee makina shan isin erge kunoo atis fudhattee jirta wanta kee qooda kee fudhattee jirta gartee mi jechi nama kakaasuu hedduu gara nama nyaata wanni isaa dhorroon gartee hin xaaliyyee fi shiftaan isin itti oofte suni waan hedduu gara nama nyaata ta'e oromoon bakka hundaa isinii rakkata isiniif yaaddawaa isinillee namilee teessan jabaadhaa biyyi teessan biyya teessan gadhiisurra akkanatti ormi walitti hortanii gisee duraa sana hedduu inumaatu abdiin mure amma ani lammee xiyyaa habbojineedii arkees saba kiyya kana hundaa arkee hamilee waaniin hin qabneef amma immoo hamilee isaa arkeetiin jira abdii hin muru biyyatti oromiyaa dhiisee jecha lafti tun xiyya waan taate hin dhiisu abdii hin muru kanaafu bishaan gadaayaa utaliilan booroyne oromoo nariira moofoyne oromoo hin jagaa booddee malee garte bishaan yoo bishaanii maddaara teetteenya yoo jaalala onneerra walteenya silaan dhufuu yoo tanaateenya bishaanii maddaara teetteenya yoo jaalala onneerra walkeenya silaan dhufuu oromiyaa keenya sariifuu liixa baha oromiyaarraa wanni isaan dhufaniif oromiyaa tanaa teenya jechuudhaaf daangaa biyyi tun lafeeteenya ni tilfannaa akkas jechuuf dhufanii galatoomaa isiniin jennaa isin hundinuu biratti hirmaadhaa ammallee dhufa alaala namni biralleen abbootiin qabeenyaatis hedduudha sheekotii jira ummata wantaa jira ummata maal jedhaniin abbootii gadaafaa jira sun hundinuu dhufanii isin laalanii Adero, food. Kabi. Kalau dufne jirra mata bira. Manni kana fakkaatani baay'ee guddaadha manni. Dila mata maatii dila.
manni baay'ee guddaadha. Baay'ee dila. Dhufnee jirra maantan. Masanaaleen nu dhufaarte. Hayyeegaa akkuma gartee Finfinnee irraa kaampaanii Biraayitan obboleettotaa Dubilee Abbaa Qabeenyaa Miskiina Itoophiyaa makiina 5 zeet daakuu firaash amsoola hunda fe'ee gara Wallagga Lixaa nu ergatti akkasumas uummata keenya shiftaan fiixaalee buqqee biratti argamnee jirra. Buusaa jirra. Ammaan tana bakka ga'ee jira. Amaanaan abbootiin qabeenyaatii fi akkasuma sheekotiin imaamotiin biyyaa abbootii qabeenyaa obboleettotaa Juneetii fakkeenya godhatanii uummata kana akka dhufanii ziyaaraniin dhaamsaraa jechuun maal eeguuf jirtanii sheekotiin hawaasni abbaan gartee bakka nageenyaa jirtan abbaan hawaasaan deemu abbootiin gadaa manguddoo maal eegdanii uummata kana maal ziyaarratti uummataa fi dhaamsa isin dabarsuu barbaada. Fakkeenya obboleettotaa Juneetii kaampaanii Biraayitan Mootors gurguddaan isin jaa kunoo amaanaan isaa bakka keessatti. Hayyee uummata Oromoo addunyaa rabbii uummata gubbaa jirtan ammaan tanaa gartee kiiloomeetira 400 fudhatamnee Finfinnee irraa iddoo uummanni gartee rakkoo uummata shiftootaatiin qabeenya isaanii irraa buqqaasanitti argamnee jirra. Akkasuma gargaarsa abbootiin qabeenyaa Oromoo amaanaa keessatti uffatee obboleettotaa Juneetii Biraayitan Mootors bakka buunee harufnee kuntaala 500 fi meeshaalee firaashaa fi zeetaa akkasuma guutuu qabnee dhufnee amma uummata bira geenye buusaa jira bu'aa jira uummata bira geenye garuu dhaamsina qabu sheekotii biyyaa jechuudha imaamotiin biyyaa manguddoon abbootiin gadaa gartee miti uummata kana maaliif callisanii akkuma abbootiin qabeenyaa yaadatte kanatti isinilleen haasa'umsa isaan kana fakkeenya godhatanii akka irratti hirmaatanii gartee uummata kana laaltan waamuma keessa jiran dhuftanii akka ziyaartan dhuftanii akka laaltan sheekotii fi warra gartee uummataan deemu abbootii hawaasaa kana isin dhaamna bakka nageenya warra hojjetan guutuun keessa wanna kun isin laallata uummanni kun lammii keessanii quba qabaadhaa isiniin jenna.